dhiirri ana jedhe ilal dhaggeeffadhu. Dhiirri ana jedhe dhugumatti si fuudhee si wajjin jiraata. Dhiirri si fuudhe gaafuma sargii keetii achumaan du'a yoo anan taane jechuudha. Achumaan amma wanjala buusee isinitti. Yoo rabbi irraa dhufte qaba. Nu baay'ee onqaayee minaan waan jedhu sanitti nama nu fayyada amanan. No. Namni si fuudhe sun gaafuma sargii keetii gammachuu irratti achumaan du'a yoo anan taane. Aduh ka guyyaa isaatti dhume. Kabiruma bakka buusan. Yoo du'a ta'e immoo an taa'ee mallakkaan. Yoo inni du'e obboleessi isaa injiin afaan bireessuma bakka buusan. No nafa gaafuma si fuudhunis achumaan du'a. Maal kana guutuu maal wanti itti teettamu. No, never. Awaan kana abadan si jechan jireenya ka hunda isaa balleessaa. Wanta akkana hin jiru. Mashallah. Dhugaadha. Si galee akkasii bar. Nasumaan ta'uu akkan kenna goyoomsu yaadatta. Yoo an keetii jettee sirnaan na wajjin akkanatti deemte dhugaa dubbachuuf qeensi kee siluma yoo ati si dhabuun barbaadu si galee. Si dhabuu waan hin barbaanneefi qeensi kee yoo guyyaan kiyya dhumee jiraate kan itti amanu laali qaba. Fakkeenyaaf yoo anka qorataati jedhee lafa kanarra hin jiraadhu. Anka qorataa miti jechuuf lubbuun kiyya lafa kanarra hin darbu. Yoo biddeenni kiyya ganama rabbiin lafa kanarratti naa lallabe dhumate otoo amma liivii irra sibiirri hin jiru asumaan asitti hafuu danda'a. Riskii kan koo addunyaarra yoo dhume jechuudha. Abshir naftu. Abshir yoo ta'u abdii horii qabdamoo? Guutuu abshir inti ganaa nyaatta bara. Abshir. Jiraan abshir, du'aan abshir jechaatu mooltaa? No. Ganaa ilma kee hammattee ilma koo sangafa hammattee gara gaggalchitee dhungattee sana booddee ilmoo keetii argitee gaafa duunu guyyaa tokko duuna. Akka eenyu guyyaa tokko du'eeru nu guyyaa tokko duuna. Soba dubbii kanaa ta'u asumarratti wargee. Amma yoo duutu Kanumti wal jaalatu inshallah tahaa ceetu waacee biraan waaftee bar jaalala irraa jechuudha. Eenyu hool fana duunu. Yoo hin afaanan duutu. Hinduu. Dhaam jireen. Sagatti maqaa sanarratti. Fuuteetiin yaanii yoo dhalaan biraasitti bareedde isii sanii wal nama daalchisu yaaltaadha. Badduma tantee fokkattuu tantee tan ofitti qabu yaaltu ishee biraa san laaltaa jechuudha barkana jechuudha. Sababni ati tokkoffaa odoo sagaleen kee sagalee bineensa godaayuu suyyuu ta'eeti nama biraatti wal nama daalchisu hin qabu. Anii fi namni biraa si biratti wal madaaluu hin qabu. Fakkeenyaaf qorataan otoo maraattuu karaa irratti carqii gatee deemu ta'eeti inni surree ofii ofirra kukkutee uffata ofii ofirra kukkutee akkana ofirra qabee deema osoo ta'eeti kan akkam bareedu wayii otoo isa wajjin nam lama ta'anii sun nagahuma karaa ofii deemaa jira. Qorataan kiyyallee fayyaattu isa dhibee maraattummaa ofii sanii qullaa akkasitti deemaa jira. Isaa faaya akkas bareedee suufatti deebee inshallah manaasirri deebeetiin deemu san otoo hin ta'in maraatuma keessaniin ofitti qabadha. Maraatuma keessaniin wanti godha malee akka kan kee nama biraatiin si madaalchisu hin baay'ee. Sababni ati dhalaadhaan nama madaalchiste sagalee kee yeroo hunda galgala rabbi uume mara dhala gastii kennan waliin seentu hundaan sagalee mana madaalta. Kun muudii keeti moo sagalee kanneen keessaa kan bareedee filachuudha moo maal yaaddeeti yaani? Gaas dabal. Mee wama onnee kee keessa jiru naaf deebisu. Okay. Itti meebar ani isa dhugaa akkati abeeti jettu naa gale. Sababni ati dhalaadhaan wal bira teessee nama daalchiteef maaliidha sin jedhe fokkattus yoo ta'e sagaleen kiyyees fokkataa yoo ta'e bineensas yoo ta'e si ta'eeraami maal gochuuf namaan nama daaltaadha baram nama biratti maal gochuuf sagalee koo madaaltaadha bar hin beektu qara sagalee kee keessaa na wajji asaan jirtu asirra na wajji oolaan jirtu. Ati yeroo sinna waarismaaf cal jettee ilaalta teesse. Gasti keessa jiraadhee miti baay'ee asiin taa'ee si ilaalaa jirta. Amantaan ajijjiiri video calling bilbila video calling kan wal bira dhuftan amantaan sanan jedhe amantaan waan bira amantaa miti
shaadaan yoo namoote shaadaan qabadhaa. Okay. Isi namatu jalaa du'eera moo yeroo isin abshir guyyetu maal itti argitee maaltu isii annasee jennaan abshir san abshir koowwan qallaa dhittiniti kan jiran ani isa nuti obboleettiidha inni hundayyuu dhageenyaati isa waa'ee biraa qofa dhageesse. Jammar waan dhibba haasoftan keessaa 99 waa'ee obbolummaa yoo haasoftan takkitti isin waa'ee faallaa haasoftan qofaadha kan qabadheerraa dubbachuu qabu. Okay, ol ka'ee dhaabadhee maqaa nama 600 jala yerootiin soorii. Ol kaatee sin dhaabbatiin. Ganamni sooriidha, galgalli sooriidha, iftaan kun sooriidha. Soorii maaluma kenna waan ta'eef achumatti dhiisi boruutti deebita waan ta'eef. No, hin deebi'u. Soorii bakka. Obbolummaa jettee bare boru kilaasii keessatti argaa. Har'a obbolummaa otoo jettu borotoo biyyee galleeti ani Finfinnee keessa shunkurtii bitachuuf gabaa dhaqee obboleettiin tee dhufte kilaasii keessatti. Obbolummaan dhalaa bira obbolummaan hin dalagu na biratti. Never. Okay, bakka ishi bakka. Obbolaadhaan jedhu silamu. Qorataa an iddoo hojii si yoo deemu silkii kana kan amma liivii ittiin seenee jiru silkii dalagaati silkii yeroo hundumaayyuu ittiin waan hunda to'adhaa deemudha. Silkiin tun garuu dookumentii hedduu of keessaa qabu. Dookumentii sanniin keessaa dookumentiin tokko siidhaas keessa kan jiru. Inshallah ofoo kaaya akka nama kaameraan sitaa kaattalu jechuudha. Akkana sidaalaatu waan barbaade dalagaa wala silkii kana. Maasii argaan jira bar takkaaf jalaa siin dhabu bar. Sijjammar ani enjoy godhee gaddaa'eetii miti gubbaarraan kan silaalu. Yeroo tasa beekaa sirifachiisuuf jedhee keessa gaseenaa gubbaa ol deebi'u. Gattuqaatiin enjoy godhaa qaa gara gubbaa ol deebi'u. Tamam. Wallaahi jechuun akkaataan kan geekuun tariitii. Aadaan naannoolleen wal dida aadaa biyyaa ta'aa laata jedhee ni noobsa beektaa yeroo baay'ee ni noobsa. Akka aadaa arsiitii. Bakka soorii ishi dhiifama kun ol ka'e. Yoo. Akka aadaa naannoo keenyaatti fakkeenyaaf amaloota beekurraa kan sittaaru yeroo baay'ee amala kan keettis ta'uu danda'a amala naannoo keessaniittis ta'uu danda'a I don't know naaf hin galu. Akka aadaa naannoo keenyaatti waanuma dura qabeenya guutuu dura lubbuu ijoollee ofii caalaa waan rabbii fi haadha dhaltee hin taane abbaan mana haadha warraatiif dursa kan kennu. Rabbii tokkocha isa uumee fi haadha isa deetteef abbaa isa uumateen dhala abbaan warraa kan jalqabeetiin dursa inni kennuuf haadha warraa qofa. Akka aadaa naannoo keenyaatti. Aadaa Oromoo sirriidha dhugaadha. Aadaa Oromoo ta'uu danda'a akkuma aadaan Oromoo kutaa garaagaraa aadaa garaagaraa ta'uu danda'a. I don't know beeku garuu fakkeenyaaf mana keessa guddadhee keessatti abbaan kan koo osoo dubartiin 20 mana san dhuftee jiraatte jalqabee haadha koo faas du'aayii haadha koo irraa jalqaba waan godhu hundaayyuu jalqaba fakkeenya kan godhatee kaasu barsiiftuu kootii gorsituu kootii jireenya koo kan ijaarte haadha dukkana keessa ifaan na baaste isheedha jedhee abbaan kan koo haadha koo faarsa yeroo baay'ee kana waan dhagaa guddadheef osoo wanti fedhe isa koo jiraate dursee dubartii biraa hin faarsu yookaan dubartii biraa maqaa hin dhawu. Okay? Dursee haadha koo maqaa dhawu malee. Anamni ni taa'ee yeroo baay'ee cidhisiisuma silaalaati immoo waan balleessitu balleessaa kaa'at soorii kanan balleessita. No, sooriin ana nan fayyadu dhugaa dubbachuuf sooriin baay'ee soorii haa ta'u baxaam sooriin kan ka'e na sooree coggaarraa kun fixaara malee min xiqqimita kanaaf hin qabu. Bakka soorii jedhee Boriyoon itti deebi'een. Sooruu midhaan biyya keenya sooruu kan jedhamu midhaan akkanatti soran. Sooree coggaarraa kan koo amma gaafarsee na fixe sammuu kan koo keessaa fudhate qaama kan koo peestaalin na hambisa soorii kan keeti kana hundaan nagahu sababni maal beektaa? Inni soorii naan jedhaa jira. Inni waan jedhu hundaa waan dhiifama thank you guys. Inni waan naan jedhu hundaa dhiifama waan jedhaa jiruuf khalaasaan illee irra darbuu fi qabadha. Garuu keessi kan koo coggaarraan kan koo akkama sooramaa jira beeki. Sooriin kan kee coggaarra na sooraa keessa gadi beeki. Fudhadhee miti soorii kan kee kana. Otoo fudhadhee haga nan gubadhu. Waan soorii kan kee kana fudhataa hin jirreef sooriin kun garaacha ganna deebee garaacha kan kuna daakaara akkanatti. Boodaanumatu miidhama. Odaadhaa dhabbiin jil jedhee ati akkuma duras hin jedhee otoo reeffi kiyya Dubaayii ka'eetiin Itoophiyaa hin seeniin Habiibti jette fiiddee mesenjeraan viidiyoon. 100% one
dhugaadha. Kanaaf sorameedhum kana booda sorii dinaa hin jedhin. Wallaahi soriin kee baay'ee na miidhaa jira sorii naan hin jedhin. Bakka arrasa dhumaati tole. Okay. Lakki boru'an si gaafiyyuu sin gaafadhu viidiyoo soraataa akka dheengadda mucattii sana waliin si kaasee si mul'ise waan takkallee hin godhu. Viidiyoo ma qofa akkas waliin mataa kiyyaallee na nyaatte mataa faamilii kiyyaallee nyaatte na waliin rakkatan anta qara gubadhee carraa kiyyatu na hubeen faamilii kiyyaallee na waliin gubate. Kalaas dhiifamaa jedhamti bakka amma waa biraa ta'e tarii boritti hin deebi'u bara. Warabbale kaaba simaa dubartii takkitti faarsitu gurri na dhageenyaan jechuudha. Okay, amma datti faarsu garuu ganama lammatu fardii godhadhee biyya kana keessatti mul'isa. Wallaahi la'aazim. Fakkeenyaaf geemii wajjin taphannu. Geemii normaal yoo barbaade tokko xiqqii keessa yoo seeni geemii sagantaa qabadhee si waliin taphachuu danda'a bara. Akkana manaa yaadeetiin. Doktar. Wallaahi kasoo bantaan jechuudha. Yoo xiqqaate torbee waa'ee kana eegalee kiiloo 10 ol qannasee jiraan. Kasoo bantaan. Kalaas soorii jedhamti bakka amma dibbiin godhee nyaadhu dibbiin godhee rafi. Eessaan na dhufa bara eessaan na dhufa. Jiittisa qoonqoo jirtu nyaanni eessaan ganna dhufa abbaatee. An haga achi akkasii asi qabeechu akkaawuntii kan kee akka na gube guutuu daaraa godhee dhalaa guutuu keessa bilook. Dhugaa dubbachuuf bakka kanatti immoo ragaan siibaa ragaanan siibahu geemii abbaa fedhe wajji yoo taphatte adabbii fedhe hin fudhattu na arrabsuufaa geemii anatti hin tolle hin fudhattu. Kanaaf teenkiyuun siin jedha bakka kanatti. Bakki mucaa sun baay'ee natti tole bakka ati mucaa qorataa teettee maqaa dhugaa natti fakkaate sii gale. Abibi geemiin ukkoo caawwataadha bar nu nama geemii wal madaalu miti bar. Nu beekamee jirta. Giiftii fudhataa jirra uummata fanii gochaa jira baay'ee geemii isarra kan taphatan uummata fanii sammuu isaanii bashannansiisuudhaaf kan taphatu. Geemiin miti kan wal madaalu yookaan geemiin miti kan illee si madaalu geemii illee kan illee nama madaalu miti. Sooshaal walumaa galatti sooshaal miidiyaa miti kan nama madaalu jechuma soorii jedhu tana of jalaa gati. Irra deddeebisitti yoo ati har'a irraa dhalama takka si'ii anaan duuba saati inshaalla saati online itti jirtu an sijjammar arbu ashriin sa'a online irraa gadeen bu'u hirribni hin jiru maafi hirribni maafi ergasii golbare hirribni maafi dhageen arbu ashriin sa'ani hirriban qabu akkanuma taa'ee na yaadda. Maaf yaada si takka taattalaa taa'ee akkanatti. Yeroo rafullee silkii akkas achi kaayetiin waraaburra deebisee jechuudha. Achi kaayetiin biratti rafa si waraabanni. Silkiin tiyatuun illee silkii araadaa wayii qabu. Silkii qabutan irraa waan jedhan namoota hedduutu jira. Namoonni afaan Ingiliffaa baay'ee hin gallee fi namoonni gurguddaan illee silaanuu daawwatu hedduu jira. Jecha soorii jedhu kana dhiifamatti deemuu deebisuu qabaa jedhan. Dhiifama guddaa wallahi. Gaya sababaadha. No jalqaba simiti kanan dhiifama gaafadha. Ummata kabajamaa, ummata jaallatamaa, saba guddaa, ummata qorsoomaa hundi keessanuu dhiifaman isiniin jedhama wallahi dhiifama. Ittaanuun dooktorii haadha ijoollee koo ja'an gara fuula duraa kabajamtuu. Guyyama takka saadamii wanti nu godhataanis guyyama takka saadamii kan lama ta'an. Ati jecha kun waggaa afur hadhaa waliinaa sammuu jedhite isuma irra deddeebiin uummanni keenya gara biraatti na uffata. Guyyaa takka caalan dubbatiin. Jaan jaalladhu wallahi. Jaha miti 12 mallee haa taatu jaha mallee haa taatu dhage. Jaha taate 60 taate 100 taate sana atiin kennitu rabbitu kenna. Ati garuu irruma deddeebiteetiin ijoollee haadha ijoolleeti gara fuulduraa jahanii dhiifam waan biraallee maan jetta abbo na gabroomsi jecha takkitti yeroo baay'ee irra hin deebiin maqaan dabadee jecha takka yeroo takka kat bas
حار أمسي تبرا جدد جديد لازم. اوكي عربودا توربان جرا واقاش هذا جولي كو توربان غرا فولد باي جتي جولي جرسن جتي تامي خلاص خرور كان كي جولي جهسا خرور كان كي جولي جهامي بقى هيمتي السوشيال ميديا نغير خلاص هيس جولي جهان كان كيسن ام واي جولي جهانجر ميديا رتين كاسين ديبته خلا جچا تكتا كوماندا بس إيرا ديبته جچا جها كودا لما كودا سديت دا اولين هي فاتي اوكي gift duree ko dumbushee ko kan akka urjii iftu kan akka ji'a iftu kan akka aduu kan akka warqii lafa keessaa calanqiftu kan rabbii nuura godhee naaf uume dhugaa dubbachuuf intala nama guddaa intala bareennisii kan akkasii kan isii fakkaatu biyya lafaarra hin jirre kan ijjisii kun والله أقوم بعدين جن بعدين نكتب يلا اتفوف ايه سأك فوق تشوف ترى مو مققم يلا قول يا ربي شو ترى أنا فكر إن جد تقولي مالي يلا اوكي بيبي أنتي ما بفو فتري أنا دواي وراتا يلا اوف اكو ما كي ورغاور والله اكو ما كي ورغاور يا الهي دواي دي اني كو غاهم أبو بيبي هاي في دين دواي دي انا اكو ما كي Ufmaan teqaraa ittoo faransaay kan rabbi afuura kee dawaa godhee uume dhugaa dubbachuu in argamu bar abbaate itti deebi dubbitti nafaarsuu itti deebi intalli nama guddaa intala garaan isaanii gantuun baanne intala garaan isaanii gadi galoon baanne intala garaan isaanii hayyuu baatu intala garaan isaanii goota baatu intala garaan isaanii akka jaalladhi gammadaa nuuf kenni intala garaan isaanii akka jawwee nuuf kenni intala garaan isaanii akka jaal kamaal galchuu nuuf kenni intala garaan isaanii yalla intala garaan isaanii ajji adam saaddoo nuuf kenni intala garaan isaanii akka aliyyii cirrii nuuf kenni intala garaan isaanii goota kumaatama nuuf kenni intala garaan isaanii akka ustaaz ibsaa hasan nuun kenni intala garaan isaanii akka ulamaa gurguddaa kumaatama nuun kenni yaa salaam kunum xiqqoo gaadha bar dhugaa dubbachuuf intala garaan kee gara fuula duraaf mootii addunyaa hoogganu kana naaf kennuuf deemu soddoota koo kabajamoota ulfaatamoo koo I am sorry in English dhiifama guddaa afaan oromootiin dhiifama ittaanuudhaan doktora kabajaa waggaa 21 Ispeenitti baratte doktora kabajaa jaalalaan onnee qorataa seentee wal'aantee fayyifte doktora kabajaa jaalala oomishtu aboo maal jedhe jechisiin uumamne dhugaa dubbachuuf jecha nama biraatiin jedhamu siin jechuun danda'a. Sii galee akkuma ati namoota kaan irraa adda godhamte uumamte jechi adda ta'e. Dari sababa lah. Lagi. Azan kani berakani. Bakka namo bira sente bira fakkaata kana kani wajji betul lah. Dhugaa dubba ilaala anaaf abaaboon utuu wal jaallanne yeroo cuuceetiin beeka yeroo sana wal jaallan sii galee ati dhala makaanii kaanitti wixettaatumaan achuma achi etaalaatti taasisuu dhiiftamuun dhiiftamu. Bakka dhiisee bara amma akkoo dhiisne jenne wal dhiisee walii galle bara. Buat dosa uli.
of bira fidinaan jedhan qaani of bira fidellee taan tartuu taan dabartuu gizema paarking keessan argite naqalti dhalaan Dubaay naqaltee isa fudhatti wal gurmeessi no isa fudhatti an kuwaasii wayna seete moo kanan duuka deemu jallisente moo qotiyyoo wayin fakkaata yeroo akkatti ata modoo kana otoo dhufne amma suuqii waliin baane asa suuqii waliin deemte dhala wayidu deemte akkam taate yaani nama si beeku toote ishi kottam anifati uftee suuqii waliin deemarraa jennu ijoollee qara sooshaal miidiyaa kanarraa si hordofa yookaan si wajjin asirraan taphatan dhalaa babbareedduun suuqicha san fuuldura sitti dhufan naga gaafattamoo yoo naga gaafatte oo naga akkamii gaafatta no nagaan gaafadhu silma yoo an kuufiyyaa uffachuun jaalladha ija koo akkas godhee asitti mana zaree kaadhee naani namni na beeku tokko yoo hin jiru sababni ati dhokattee deemtuuf maali hin atteettamoo hatteetiin birrii isaaniitiif si qaba yookiin na gogatu sirra jiramoo ana waliin deemuu saalfattemoo natu si biraa fokkisamoo sababni ati manaatsiree fi akka nama hafee yookiin akka nama ajjeesitti dhokattee akkasi deemtuuf maali? Dhugaa dubbachuuf asitti yeroon ala ba'ee Nanda kan pakachi ini kan ke umfa de aja kachi abashaan itti haramni yeroo sanna ilaalani yeroo sanna ilaalan akkanan jedha jalaan gadi jedha sabab isaatiin asii manaatsiree gurraachatti galchitee asiin keeppiitti galchitee dhukataa deemtuuf maali Dubaaitu biyya keessatti dhukatammoo intala arsiititu intala mataa dhokatanii yookaan yoo si waliin deemte mala yookaan fokkistee uffatan tolle deemsan tolle taatee jennaan immoo dhalaasa walii rileeshinii addaa wayii qabdamoo no akkas miti maal ati dhokattee deemtuu koo maaliidha bobboonee akkani dhaga'iika sitti buufiiwar bobboonee akkan intala sodaa kan warra sodaa guddaa akkan ta'e yookaan immoo akka nama kuyin itti fuudhee wajjin jirutti akka isaan hubatan kuufiyyaa uffadhee manaatsiree uffachuun koo kuni haadha manaa jabdoof jalaa qaba amma gaafa namni uffatee bareedee zanaafataa hidhee deemuun sodaatama maaliif haadha manaa jabduu wayita akkas bareechi malee tola akkanan bareednee jedhu sii galee kanaaf itti babbareeduun qaba. Isma jaarsa kan koo maal uffataami uffata ila masanuu innis moodeelistii naa ta'uuf qabu uffata illee uffata addaa biraandi kan ta'e kaalsii caammaa keessa dhokattu irraa hiikaasee hamma shaampoo mataa ufiitiin dhiqatu waan hundi isaa biraandi ta'uu qabu waan urgaa'ee uffata kana har'a uffate kan ganama uffate sa'aatii akkan uffanne makiinaa isaa tan ilata bishaan fakkaatu tagizee hundi qulqulluu kamaal uffataami waan fidhaa uffatu jaarsi kiyya naa bareedu an bareedu fakkeenyaaf jaarsi kiyya akkasii dhokateeti yoo inni halkanii guyyaaf akkasii deemu ta'e hay jaarti yaa rabbii kiyyaa jaarsa kiyya poolisii wayii turtee durii dhagee jaarsa kiyya jaarsa akka biiftuu sa yaa rabbii kiyya naa godhu jaarsi biiftuu hin uffatu hin bareedu hin uffatu hin bareedu jedhanii naaf faarsanii barbaada malee inshaallah sanuu arsitti fuute sanuu doktora fuuteetiin an nama dhoka dhumut habibi yoo qumxaa uffattee yoo angurdi uffatte ati qumxaa uffattee tishaartii adii uffattee manaatsirii muudiif yoo godhatte malee qullaa kan deemta si ol sababni ati uffattuuf maal dhokatte biyyi kun tokkoffaa biyya araadaadha biyya no hey calm down gurdii wanti jedhamu hin jiru jechaan dura dagadhellee kaam daawunii kanallee hin baay'isin jecha